Dubbiin jabduun torban darbee gara Eeshiyaa balballoomte naasuu fi bibir'annaa dhaabbata guddaa gabaa moobaayilaa addunyaa qabee jiru Appiliin mudatee jira. Gareen morkattoota siyaasaa addunyaa kan ta'an biyyoonni dinagdeen of danda'anii fi jama isaanuun wal ilaalan Appilee walii irratti uggura gochuu erga eegalanii bubbuleera. Uggurri kunis guddinni teekinooloojii gama lachuun jiru akkaan ariifatee guddataa waan jiruu fi nageenya saayibarii irratti wal shakkii jabaa waan qabanii fi oomisha meeshaalee walii irratti wal shakkuu eegalan. Kunis ergaas dhiyoos keessattuu misoomni artifishaal intelligensii dhiibbaa guddaa dinagdeef siyaasa addunyaa irratti dhiibbaa uumaa waan jiruuf hammansiif malutti yookaan hammansi barutti narraa siqeessitti siquun of eegeen yaa waaqna eegi jedhaa waan waliin jedhan fakkaatu. Biyyoonni gurguddoon lameen ija gaarreeffannaan wal ilaalan torban darbe kana wal dhabdeef wal shakkisaan gidduu jiru guddisuun gara dhaabbilee walii guruutti ce'aniiru. Chaayinaan hojjettoonni koo keessattuu warri waajjira mootummaa Chaayinaa keessa hojjettan yoo Appil fayyadamtan du'een argama jechuun ibsa baastee jirti. Ibsa kanaanis Appil qofa utuu hin taane dhaabbilee biyya alaa maqaan hin dhaamnelleen uggurtee akka jirtu ibsicha keessatti balbaloomsitee jirti. Chaayinaa fi Ameerikaan wal gaarreeffannaa dinagdee qofa utuu hin taane olaantummaa siyaasaaf illee cichanii wal dorgomaa jiru. Kanaan wal qabatee Ameerikaan kanaan dura oomisha dhaabbilee Chaayinaa kan ta'an Huawei fi TikTok lammiileen koo yoo fayyadamtan ijama isaanuu koo ilaaluun isin ilaala jechuun oomishni dhaabbattoota kunneenii Ameerikaa keessaa amma libsu ijaaf illee akka hin argamne uggurtee jirti. Chaayinaanis kamtu foonii kamtu looni jechuun Appiliin sin barbaadu jechuun ibsiti. Dubbichi akkasi. Chaayinaan sodaa nageenyaa waan qabuuf qondaaltonni dhaabbilee mootummaa giddugaleessaa iPhoonii fi meeshaalee meeqaa biyya alaa qaban biroo Appilii hojiif akka hin fayyadamne yookaan gara waajjiraatti akka hin galchine ajaje jechuun Wall Street Journal namoota dhimmicha beekan wabeeffachuun kibxata darbe gabaaseera. Uggurri kun kan raawwatame torban dhufu sagantaa Appil kan xinxaaltonni sarara haaraa iPhoonii jalqabsiisu ta'a jedhanii amanan dura yoo ta'u, wallabdeen Chaayinaa fi Ameerikaa hammaataa dhufuun dhaabbileen biyya alaa Chaayinaa keessatti socho'an biratti yaaddoo uumuu danda'a jechuun kan gabaase WSG dha. Gabaasni WSG kun Appil malee dhaabbilee bilbila hojjetan kanneen uggurri isaan mudate maqaa hin ibsine. Waajjirri odeeffannoo mana maree mootummaa Chaayinaa kan gaaffii miidiyaalee mootummaa Chaayinaa bakka bu'ee ilaalu Appilii fi Chaayinaan gaaffii Reuters yaada kennuudhaaf dhiyeesseef hatattamaan deebii hin kennin. Chaayinaan waggootatti aanan hirkattummaa teekinooloojiiwwan biyya alaa hir'isuuf kan yaaltu yoo ta'u, dhaabbileen mootummaa waliin hidhata qaban kan akka baankotaa gara soofteerii biyya keessaatti akka ce'an gaafachuu fi oomisha chiipsii semikondaaktarii biyya keessaa guddisuu irratti akka xiyyeeffattu dubbattee jirti. Beejing bara 2020tti duula kana kan jalqabde yoo ta'u, yeroo hooggantoonni ishee sirna gabaa fi teekinooloojii biyya alaa irratti hirkattummaa jiru hir'isuuf moodela guddina dual circulation jedhamu yaada dhiyeessanidha. Dabaluunis WSG yeroo ibsuu sababni isaas yaaddoon nageenyaa daataa irratti qabdu guddachaa waan dhufeef jechuudha. Mootummaa Chaayinaa ibsa baase sababeeffachuun gabaaseera. Ameerikaanis anatti hafaa jechuun uggura gama isheen jiru cimsiteetti fuftee jirti. Waashingitan meeshaalee barbaachisoo industirii chiipsii ishee dorgomaa taasisuudhaaf barbaachisan Chaayinaan akka hin arganne dhorkuuf michoota ishee waliin hojjechaa waan jirtuuf, Beejing ammoo dhaabbata xiyyaara hojjetu Boeingii fi dhaabbata chiipsii maayikiroo teekinooloojii dabalatee dhaabbilee beekamoo Ameerikaa irraa ergamu daangisteetti jechuun ibsicha WSG dubbiseera. Dubbiin kun babal'achuun harka xinxaalotaa bu'uun harkaan yaada garaa garaa laachaa jiru. Xinxaaltotni hedduu kibxata darbe akka jedhanitti tarkaanfiin gabaafame kun Beejing hirkattummaa teekinooloojiiwwan Ameerikaa irratti qabdu hir'isuuf dhiibbaa gootuun dhaabbata Ameerikaa kamiyyuu qusachuuf fedhii akka hin qabne agarsiisa jedhaniiru. Chaayinaan gabaa gurguddoo Appil keessaa tokko yoo taatu galii ishee keessaas gara harka 5ffaa argatti. Haa ta'u malee Chaayinaa keessatti jaalala iPhoonii ilaalcha keessa galchuun galii irratti dhiibbaan hatattamaa hin eegamu jedhan xinxaalaan CFRA Research Angelo Zino. Daangeffamni yeroo dhiyoo Chaayinaan kennite uggura wal fakkaataa Ameerikaatti dhaabbata bilbila Smart Chaayinaa Huawei Teekinooloojii fi waltajjii viidiyoo gabaabaa TikTok kan Chaayinaa ByteDance jedhamu irratti fudhatame calaqqisiisa. Afrikaan michuu fi wadaajiin jalalachuu garee lachuutti maddii ishee qabdee lachuun dhungatamuu malee maaf wal dhabdanii anarratti moo jettee illee gaafachuuf waan qaaniin qabe fakkaatti. Ameerikaan Afrikaa gargaarsaan qabdee ililchoon siin jedhi ililchi callisioon siin jedhi callisi waan jettee fi Chaayinaan liqaa humnaa walitti liqeessuu fi hooggantoota Afrikaa diggistee waamtee miira keessa galchuun karaan isinitti agarsiisutu sirriidha jechuun Afrikaa dubartii bariin kaboota guuruu baatee wadaajii lama gidduutti rakkattu taatee jirti. Keessattuu Itoophiyaan michuu amanamtuu gaanfa Afrikaa Ameerikaafis ta'ee Chaayinaaf biyya murteessoo taatee jirtu tibba darbe BRICS galuun ishee Ameerikaan gaanfa Afrikaatti oofaa akka qarattuu fi Chaayinaan bookaa akka cirreeffattu godheera. Haa ta'u malee dhimma kana irratti biyyattiin waan jette homaayyuu hin qabdu. Chaayinaan dhaabbilee gurguddaa Itoophiyaa keessatti dhaabdee sochoosaa jirtu jabeessitee itti fuftee jirti. Dinagdee biyyattis ta'ee teekinooloojii biyyattii akka barbaaddetti isaantu hoogsaa oola. Lammiileen Chaayinaas biyyattii akka qe'ee akaakayyuu isaanii dhaalaan isaan qaqqabeetti keessa burraaqaa oolu. Itoophiyaan lammiilee biyyattii teekinooloojii baratanii lafaa qabdu yoo meessatti akkamittiin akka itti fayyadamtu ishee fi waaqa isheef dhiisaa. Hooggantoonni biyyattii teekinooloojii irratti dargaggoota biyyattii akka jajjabeessan gamanumaan dhaammachaa dubbii koo har'aan fixa. Horaa bulaa.